TikTok irratti osoo viidiyoo ilaalaa jirtu viidiyoon sun viidiyoo badaa ta'e riippoortii gochuu yeroo barbaadde jechuudha. Garuu riippoortiin kan keessun filannoowwan jiranii wajjin wal fakkaachuudha kan inni qabu jechuudha. Qabiyyee viidiyoon sun qabuu fi filannoon ati filatte sun wal fakkaachuudha kan inni qabu. Kanaaf har'a riippoortii jechuun maal jechuudha isa jiru akkasuma ammoo akkaataa riippoortii ittiin goonus nutti agarsiisa. Na waliin tura. Riippoortiin jalqabumaa viidiyoo sana irratti dhaabbata TikTokidha beeksisuu jechuudha. Viidiyoon kun maal akka ta'e isaaniif himuu jechuudha. Erga suuratamuu isaan ilaalanii qabiyyee sana irratti namticha saniif yoo waan badaa ta'e akeekkachiisa akka kennan gochuudha jechuudha. Kanaaf tokkoon isaatiin isinitti agarsiisu. Na waliin tura. Kanaaf TikTokii keessa seennee isinitti agarsiisu osoo viidiyoo ilaalaa jirtanii yeroo TikTokii irratti viidiyoon badaan tokko isinitti dhufe maal gootanii viidiyoo san qabdanii turtanii jechuudha. Erga suuratamuu barreeffama riippoortii jedhu kana irratti tuqxanii jechuudha. Yookaan ammoo mallattoo sheerii tuquudhaan riippoortii barreeffama jedhu irratti tuqxanii ergasii boodatti kan jalqabaa kun jechuudha. I'd rather not see this inni jedhu kuni viidiyoo kana lammata deebii arguu hin barbaadu kan jedhudha. Kanaaf viidiyoo akkasii viidiyoo qabiyyee sanii wal fakkaatu isinitti agarsiisu. Kanaaf inni jalqabaa kun abbaa TikTokii sanillee waan miidhuu hin qabu jechuudha. Garuu ammoo viidiyoo akkasii ittiin mul'anne inni godha. Egaa kana gaditti ammoo lamarraa kaasee hanga sagalitti kanneen jiran namticha saniif warningii kan kennudha jechuudha. Yoo dhuguma wanni ati riippoortii goote sun waan qabiyyee sanii wal fakkaata kan ta'u jechuudha. Inni jalqaba violence or abuse kana jechuun viidiyoo namaa kan nama rukutuu waan akka ajjeechaa agarsiisuu doorsisaa yookaan ammoo miidhaa qaamaa kan qaqqabsiisu yoo ta'e isa kana filattanii jechuudha. Kan biraadha ammoo hate and harassmentidha. Inni kunillee akkasuma ammoo viidiyoo sabaa amantii yookaan ammoo saadaan akkasuma ammoo garee wahiidha tuffatu tokko garee wahiidha kan tuffatu yoo ta'e isa kana irratti kan isin filattanii. Kan biraa sexual contentidha. Inni kun ammoo qaama saalaa kan mul'isu akkasuma ammoo sochii saalaa kan agarsiisuu fi jechoota saalaa kan qabaatu yoo ta'e sexual content filattanii jechuudha. Disinformation kan jedhu immoo odeeffannoo dhugaa hin taane nama dabarsu yoo ta'e jechuudha. Odeeffannoo sobaadha. Fakkeenyaaf fayyaa ta'uu danda'a yookaan ammoo oduu miidiyaalee jechuudha waan sobaa yookaan gabaasu ta'e disinformation kan jedhu filattanii. Inni biraadha fraud and scam. Inni kun ammoo nama gowwoomsuudhaaf kan yaalu yoo ta'e jechuudha. Maallaqa argachuuf jecha liinkii wahiidhaa kan qabaasu yookaan ammoo asiin seenatti maallaqa argadhaa kan jedhu yoo ta'e qabamatu gowwoomsu maallaqa argachuuf jecha yoo isaan ta'e ammoo fraud and scam filattan. Kan biraadha suicide fi self harmidha. Inni kun ammoo of ajjeesuu yookaan ammoo akka namni of miidhuuf of ajjeesuuf kan kakaasu yoo ta'e viidiyoo akkasii yoo ta'e ammoo suicide and self harm kan jedhu filattanii. Kan biraa regulated goods and activityidha. Inni kun ammoo dhugaatii alkooliidha. Akkasuma immoo qoricha seeraan dhawwaman meeshaalee waraanaa fa'aa beeksisuu gurguruu yoo ta'e isa kana filattanii. Kan biraadha ammoo counterfeit and intellectual propertyidha. Inni kun meeshaalee sobaadha. Kan yeroo jedhu muuziqaa yookaan ammoo viidiyoo nama biraadha. Eeyyama nama sanii malee kan fayyadamu yoo ta'edha. Kan dhumaadha kun ammoo undisclosed branded contentidha. Inni kun ammoo oomisha wahii beeksisaa jira yoo ta'e garuu ammoo viidiyoon sun akka beeksisa ta'e hin himne yoo ta'e undisclosed branded content kan jedhu filattanii. Kanarraan ala yoo ta'e ammoo asii jettanii yaada keessan san barreessuudhaan submit gootu jechuudha. Egaa bifa kanaan viidiyoo badaa yeroo agartan riippoortii gootu jechuudha. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Nagaan naaf tura.